Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota kiyya. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan hundumatti isin haa qaqqabuun jedha. Har'a bifa adda ta'een kanan dhufee fi isin galateeffachuudha jechuudha. Yeroo hedduu viidiyoo garaagaraa isinii hojjedhee jira akkuma isin daawwachaas turtanii kanaafis galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoowwan gara 26 kan ta'u yeroo gabaabaa kana keessatti teekinooloojii irratti rakkoowwan nu mudatan jedhee yaadu furmaata isaa isiniif qoodaan ture jechuudha. Isinis ilaaltanii sabiskiraayib gochuudhaan yeroo gabaabaa keessatti chaanaaliin kun fudhatama guddaa akka argatu gochuu dandeessaniitu jechuudha. Kanaafis galata guddaan isiniif qaba. Gara fuulduraattis wantoota hedduu waliin hojjechuu dandeenya jechuudha. Reefuudha chaanaaliin kun kan inni baname baruma 2020 kana keessa jechuudha. Garuu fudhatama guddaa argatee jira jechuudha. Sababii keessaniin sababii kaka'umsa keessaniitiin jechuudha. Chaanaaliin kiyya akkuma beekamu kan irratti xiyyeeffatu yeroo baay'ee waa'ee teekinooloojii irrattidha jechuudha. Isa qofaas miti garuu dabalataanis viidiyoowwan qoosaa gaggabaaboo koomediyaan ijoollee Oromoo guddattootaan hojjetamillee kan qabatee dhufudha jechuudha. Chaanaaliin keenya yeroo garaagaraattis viidiyoowwan garaagaraa akkuma irratti isiniif kaa'aa ture jechuudha. Inni kan biraan viidiyoowwan garaagaraa waa'ee siyaasa biyyattii irratti wal gaaffii uuman hedduun isiniif kaa'aa jira jechuudha. Isinis akkuma daawwachaa turtanii ammas seentanii daawwachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoowwan kanneen yeroo gabaabaa keessattidha jechuudha. Wanti hundumtuu kan ta'e maamilummaan keessanis baay'ee cimee itti fufeera. Warra sabiskiraayib hin goone akkasin sheer gootanii waliin geessanii jedha. Warra sabiskiraayib gootaniif immoo galanni koo guddaadha. Maqaan chaanaalii kiyyaa akkuma beekamu Abdii Tech kan jiru jechuudha. Isheen gidduu jirtu sun Oroo yookiin Oromoo kan jettu kan agarsiistudha jechuudha. Akka bitaa isinitti hin galleef jedheeni. Inni kan biraan chaanaaliin kiyya kun yeroo gabaabaa keessatti fudhatama guddaa argachuudhaan chaanaalota gurguddoo afaan Oromoo ta'anii tarree hiriiruu danda'eera jechuudha. Kanaafis galanni koo guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan sababa keessanii jechuudha. Akkuma beekamu chaanaalonni yuutuubiidhaan banamanii afaan Oromoodhaan muraasadha jechuudha. Sababiin isaas daawwattoota hedduu argachuu dhabuudhaan ka'e chaanaalonni hedduun addaan citanii kan hafan baay'eedha jechuudha. Chaanaalonni babbareedoon garuu immoo sababa adda addaatiin daawwattoota bira ga'uu dadhabee kan addaan cite jira jechuudha. Akka chaanaalota Habashaa kan biraa yoo ga'uu dadhabne jechuullee natti ulfaata. Dhuma geenya reefuu jalqabarra jirra waan ta'eef kun abdii namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Wanti karaa yuutuubii chaanaalota afaan Oromoo kanaan jiru gurguddachaa jira. Dargaggoonni keenya illee faayidaa yuutuubii baruudhaan kan hojiitti seenan jiru. Gamoo kanaan waltumsaa wal gargaaraa jira jechuudha. Ilaalchi dura turee fi ilaalchi dura amma jiru baay'ee jijjiirameera. Kanarraan kan ka'e chaanaalonni afaan Oromoo hedduu guddachaa jiru. Waan kana bashootaa sanaan hin caalleefis hin qabnu jechuudha. Kana kan gochuu danda'u isin daawwattoota keenya jechuudha. Daawwattoota keenya har'a kanuma isiniin jechuuf isin galateeffachuu kan dhufe. Chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhaa. Warri sabiskiraayib gootan galatooma. Warri sabiskiraayib hin goone immoo sabiskiraayib gochuu dandeessu. Telegiraam chaanaalii keenya jooyin godhaa. Abdii Tech jedha innis jechuudha. Daawwattoota keenya maamilummaa keessan kanaan duraatiif galatoomaa. Isa gara dhufuufittis guddaan isin galateeffadhaa. Nagaan naaf tura. Viidiyoo babbareedaa waa'ee chaanaalii kiyyaa wajjin wal qabatuun viidiyoowwan garaagaraa yeroo taanutti qabadhee isiniif nan dhiyaadha. Koomediiwwan garaagaraas gidduu isiniif nan buusa. Akka daawwattan kabaja guddaadhaan isin gaafadha.
hanga viidiyoo kan biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Isin jaalladhaa, isin kabajaa. Ciao.